Dubartii bareedduun ishee kamii? Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 3:3-6. Of kuuluun keessanii wanta alaan mul'atu mataa tolfachuudhaan, warqee naqachuudhaan, uffata babba'eessa uffachuudhaan hin ta'in. Garuu of kuuluun keessanii inni hin badne keessa namummaa keessanii isa dhokotaadhaan haa ta'u. Kunis hafuura garraamummaa fi gabii isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu. Bara duriitti dubartoonni Waaqayyoof qulqullaa'anii isa abdatanii akkasitti abboota manaa isaaniitiif abboomamuudhaan of kuulaa turani. Saaraan akkas Abrahaamii fi abboomamaa gooftaa koo jettees isa waamaa turte. Ammas isin gaarii yoo gootanii doorsisa tokkollee hin sodaattan yoo ta'e ijoollee ishee ta'uu keessanii. Hawaasa keenya keessatti bareedinni dubartii waan baay'eedhaan madaalama. Isa keessaa tokko uffata isheen uffattu, warqee isheen naqattu, rifeensa ishee akka isheen itti miidhagfattu fa'aati. Dubartiin kana hundaa godhatte bareedduu jedhamti. Sagaleen Waaqayyoo bareedina dubartii akkamitti ibsaa? Egaa akka sagalee Waaqayyootti wanti dubartii bareedduu nu godhu tokko keessaa lama ilaalla. Inni tokkoffaan hafuura gaarummaa fi gabii qabaachuudha. Innis namaaf gadduu, namaaf yaaduu fi gad of deebisuu fa'aadha. Inni lammaffaan namoota heerumanii fi abbaa manaa ofiif abboomamuudha. Sagaleen Waaqayyoo akkuma dubbatu yoo abbaa manaa hin amaniin ta'ellee abboota manaa keenyaaf abboomamuudhaan amala gaariitti agarsiisuudhaan isaan geeddaruu qabnaa jedha. Kanaaf dubartiin kiristaanaa tokko kan bareedduu ishee godhu waan alaan dibattee fi naqattee utuu hin taane amala ishee isa garraamummaadhaan guutuu fi abbaa manaa isheetiif ilaalcha isheen qabdudha. Abbaa manaa keenya waan xixiqqoodhaan madaallee akka abboomamuufii hin dinne yookiin ammoo abbaa manaa ofiif abboomamuun boodatti hafuu akka nutti fakkaatee tuffachuun akka hin yaadne. Akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu abboota manaa keenyaaf haa abboomamnu. Qaroomuun, barachuun, biyya qaroomaa keessa jiraachuun keenya abbaa manaa keenyaaf akka nuti hin abboomamne nu gochuu hin qabu. Egaa abboommii gooftaan haadha manooliidhaaf kenne kanadha. Abboonni manaas Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 3:7 irratti isa isiniif barreeffame akka isin dubbifattan jaalala gooftaatiin ani isin gaafadha. Yoo sagalee Waaqayyoo isa dubbatu goone gaa'ela keenyaafis mana keenyaafis nagaatu ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.